Ashamaa harka fuudhee hordoftoonnii fi jaalatamtoonni miseensonni YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyi fi jaalalli badhaadhinni tokkummaan isiniif haa baay'atu isiniin jechuu barbaada. Akkasuma horroonni gara YouTube chaanaal kootti dhuftan jechuudha guyyaa har'aa sabaskiraab gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa taasisan jechuu barbaada jechuudha. Akkasuma kanaan duratti jechuudha informationiiwwan dhaabbata network marketing isiniif dabarsaa kan ture har'a immoo jechuudha obboleettii keenya kanaaf jechuudha qarqaarsa guddaa yookiin immoo qophii iyyaafannoo gara YouTube chaanaalii kootti qabadee isiniif dhufe jechuudha. Hundumti keessan immoo obboleettii keenya kana waliif share gochuudhaan akka wal qarqaartanii sagalee nuuf taatan isiniin jechuu barbaada jechuudha. Akkasuma obboleettiin keenya kun Daraartuu Jaagamaa Gammachuu kan jedhamtu bara 2019 biyya Itoophiyaa irraa gara biyya Beeruut imala ishee gaggeessitee akkuma nama kamiitu namoonni baay'een jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf biyya isaaniirraa gara biyya biraatti imalan jechuudha. Akkuma armaan olitti argitan obboleettiin keenya jechuudha egaa gara biyya Beeruut deemteen irratti maatii ishiitiif waggaa tokko deemtee waggaa tokko bilbilaa kan turteedha jechuudha. Akkasuma waggaa tokko bilbilaa turtee waggaa tokko san keessatti akka maallaqni ishiidhaaf hin kennamnee fi akka rakkoo cimaa keessa jirtu bilbilaa maatii ishii himaa turte jechuudha. Hanga waggaa tokkotti bilbiltu kan haa ta'uti malee waggaa tokko booda guuttee gaafa jettu waggaa tokkoo fi ji'a 11 yommuu geechuu jechuudha. Ammoo osoo maatii ishii hin bilbilini maatiin ishii immoo rakkoo cimaa keessa akka jiran obboleettiin keenya nuuf dabarsitee jirti jechuudha. Ana qarqaaraa jechuudha. Nutis immoo karaalee kanneen ishii qarqaaruudhaaf gara keessanitti qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Isinis immoo nuuf qabattanii hundumti keessanuu rakkoo biyya ormaa irra keessattuu namoonni biyya ormaa keessa jirru hundumti keenyayyuu waan nu mudatu hin beeknu waan ta'eef isinis immoo share waliif gochuudhaan obboleettiin keenya kun jechuudha. Aga ammaatii duutee fi jiraattee ishii maatiin ishii wanta beekan tokkumaayyuu hin qaban jechuudha. Kanaaf anaaf isin immuuyyuu jechuudha sagalee obboleettii keenya kanaaf ta'uudhaan maatiin ishii namni haadhaa fi abbaa qabdan hundumti keenyayyuu abbaa fi haati keenya waggaa tokkoof ji'a 11 biyya ormaa keessa jiraachuu miti biyya keessatti guyyaa tokko osoo ija isaanii duraanuu dhabuu baatanii baay'ee isaan kan gammachiisu jechuudha. Kanaaf namni haadhaa fi abbaa qabdan dhiphina haadhaa fi abbaan ilmoodhaaf yookaan immoo jaalala qaban namoonni beektan aarsaa waliif kaffaluudhaan share walii gochaa isiniin jechuun barbaada obboleewwan koo. Akkasuma obboleettii keenya kana yaa barbaannu dhamaatii ishii kana kaffalu jechuudha. Kanaan duratti waggaa tokkoo fi waggaa tokkotti yommuu bilbilaa turte sanii sababii maallaqni ishiidhaan hin kennamneef jechuudha gara biirootti imaluudhaan egaa gara biirootti imalaan jira jettee bilbilteen boodatti saniin booda biiroodhaa deebi'ee wanti ishiin dubbatte tokko kana saniinuu hin jiru jechuudha. Achumaan dhabamtee egaa dhabamtee waggaa tokkoo fi ji'a 11 guutuun ishii nuuf ibsame jechuudha. Akkasuma sagalee obboleettii keenya kanaa immoo isin hordofsiisaa jechuudha. Namoonni sagalee kana dhaggeeffatan hundumti keessanuu share waliin gochuudhaan obboleettii keenya kana haa barbaadannu isiniin jedha. Nagaan jaalalli araarri eegumsi waaqayyoo lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessaniin jedha. Nagaa kootti aansuudhaan har'a kabajaan hunduma keessan kan hin gaafadhu waan tokko akka na gargaartani. Innis obboleettii keenya tokko maqaan ishee Daraartuu Jaagamaa Gammachuu jedhamti. Dhalattuu godina Lixa Shawaa Tokkii Kuttaayee ganda Malkaa Nagaa Dambii kan jedhamutti dhalatte. Dhalattii bara 2019 ji'a fulbaanaa keessa gara biyya Beeruutiin dhufti. Gara biyya Beeruutiin dhuftee mootummaa hojiidhaaf jettee bakka kana jirtu turtii waggaa tokko hamma maatiidhaa bilbilaa turte. Hamma bilbilaa turte sanatti immoo nageenya mana keessaa akka hin qabnee fi miindaan ishiillee dhoowwatame akka jirudha kan isheen dubbachaa turte. Sana boodas maatiin ishee miindaan kee dhawamuyyuu nagaan kee hin caala jiran. Guyyaadhuma maatii isheetti dawwaltee waggaa tokko hanga geessutti dubbisaa turte. Waggaa tokko sana booddee bilbilli ishee addaan citee ture. Bilbilli ishee erga addaan citee immoo deebisanii bilbila isheen ittiin bilbilaa turte sanarratti yoo yaalan bilbilli sun hin hojjetu. Yeroo dhumaatiif guyyaa sadhumaa hiriyaa ishee tokkotti bilbiltee kunoo miindaa na dhoowwattee waan jedhaniif ittiin dubartii kiyya yookiis madamii kiyya walolee
gara biiroo deemeen jira jettee erga gaafa sanaatii maalirraa akka geessee fi maalirraa akka turte guyyaa tokkollee hin dubbanne jechuudha. Egaa yaada bara 2009 har'a bara 2013 keessa jirra. Amma guyyaa har'aatti hafuurri ishee bakki jirtu hundumtuu dhabamee hinduuteef hin jirtii ishee dhabamee adda ba'uu dadhabee maatiin ishee baay'ee bu'aa dhiphachaa gaddaa waan jiraniif adaraa keessan obboloota koo bakka jirtanitti lafa jirtanitti mana jirtanitti እና gara biiroo deemeen ture jettee itti gaafa sana riyaa sanaan akkana jetteeti maalirra akka geesse maaltu akka dubbatame maaltu akka ishiidhaaf godhame waan tokko wanta ishiin deebistee hafuura laattiin jiru jechuudha. Amma guyyaa irratti waggaa 2 guuttee jirti. Erga maatii ishiillee ta'ee nama tokkotti sagalee ishii dhagahame jechuudha. Adaraa keessan hunduma keessan kabajaaf jaalala waaqayyootiin kanan isin gaafadhu gama dandeessaniin gama isiniif mijatuun akka nu gargaartan warreen biyya Beerut keessa jirtan keessumattuu adaraa keessan adaraan isiniin jedha. Wanti barbaachisu yoo jiraate wanti mucaan kun balleessite yoo jiraate balleessaa ishee hundumaatiin itti bakka bu'anii itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf qophiidha. Garuu aduutus jiraattus garuu maal akka taateef fi maaltu akka ishirra ga'e adda baafachuudhaaf baay'ee gugguutii qabu. Adaraa keessaniin jedha hundumti keessan jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Viidiyoo kana kan dhaggeeffattan waliif daddabarsaa waliin ga'a. Akka nu gargaartaniin isiniin jedha. Adaraa, 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 adaraa waaqayyo. Namni lubbuudhaan jiraatee jireenya qaba jedhamee beekama. Du'ee immoo yookiin du'eera jedhamee garaan kutatamaa waan ta'eef wanti barbaachisu hundumtuu bakka bu'ummaadhaan ana ta'ee maatii ishee hiriyoota ishee ta'e fudhachuudhaaf qophiidha. Garuu sagalee ishee bichee bakka jirtuuf lafa jirtu arguu dhaga'uu barbaanna. Adaraa keessan isiniin jedha. Hunduma keessaniif lafa jirtanitti eegumsi waaqayyo haa baay'atu. Eebbifamaa nagaa ta'a. Egaa deebi'uu dhufuu danda'ee jira jechuudha. Akkuma armaan oli argitanii sagalee obboleettii keenya yookaan immoo iyyaafannoo kana nuuf dabarsiteedha jechuudha. Gara yuutuubiitiin sheernaaf gochuudhaan na qarqaarii naan jettee jirti jechuudha. Egaa isinis immoo jechuudha sheer waliif gochuudhaan obboleettii keenya kana yaa barbaannu isiniin jedha. Maatiinis dhamaatii isin dhamaatan yookaan immoo aarsaa isin nuuf kaffaltan isiniif kaffalla jechuudhaan jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu lakkoofsa bilbilaa namni obboleettii keenya kana argitan lakkoofsa maatii 25 19 11 46 37 duwwaa 6 jechuudha. Yookaan immoo kun kan koodha jechuudha. Yookaan namoonni argitan gara kootti yookaan immoo gara koomentii jalattis nu barreessuu dandeessanii jechuudha. Yookaan immoo 24 91 15 30 28 43 kanaan hiluun jechuu dandeessan. Galatoomaa hundumti keessaniyyuu nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti sinaa eeguu isiniin jechuun barbaada. Obboleettii keenya kana immoo qarqaarsan jechuudha. Sheer waliif gochuudhaan jiraattee fi duudee ishee addaa baasnee maatii isheetti haa himnu jechuudha. Galatooma turtii gaarii. Hundumti keessanuu gara chaanaalii kanatti kan dhuftan hundi keessanuu iyyaafannoowwan biraas kan qabdan gara naasin qarqaaruu dandeenya. Galatooma turtii gaariin isiniif hawwa.